Majlisa abbaa digdamaa boondidii orijinaalii obboleettiin teennaadhaa fi abbaa ofiitiif qopheessite hajjee kaddeemu jechuudha. Akkuma isin argitan kana hedduu bareeda kararii isaallee ta'ee boondidii isaallee kwaalitii hajjee kaddeemu jechuudha. Ittaansii ammallee majlisa BIP jechaadha. Akkasuma carqiin isaallee turkii innillee hedduu bareedu. Majlisa baay'ee bareedu BIP kan jedhamu asuma 04 kaddeemu jechuudha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaa. Hanga xumuraatti ilaalaa isin fayyada waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuun jaallatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo zero jirtu akka jirtanii nagaaf kabajaan kenna simbira jiraatu jecha akkuma argitan kana majlisa nama lama qabadhe isin dhufee jira. Viidiyoo lachuu xiqqaa waan ta'eef viidiyoo nama lama ol isin eeda'e ammoo guyyaa tokko illee biti ka waraabe jechuudha. Kan akka har'aa yoo ta'u kun akka boruuti jechaadha. Akkuma argitan majlisni kun BIP dha. BIP hedduu quality ta'ee fi maashaallah baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Akkuma argitan kana meetiriin isaa meetira 9 qaasid daraddarame garuu sagali hinguutu bootaan hanqatee jennaan irraa lafa goone malee meetira 9 akkuma argitan kana hedduu bareedaa maashaallaadha jechuudha. Namoonni hajamtanii namoonni jaalatan keessan dubbisuun irraanfatina. VIP kun meetiriin tokkochiin 26 galee jira jechuudha. Namni isinitti tolee namni jaalatanii namni isinitti bareede keessan dubbisaa isinin jaa. Akkuma isin argitanii VIP hedduu bareedu akkasuma carqiin isaallee baay'ee quality ta'ee fi originality jechuudha. Carqii turkiiti jechaadha. Namoonni tokko tokko akkuma kanaan dura isin hime turkii carqima turkii kanayyuu wal keessa makuu danda'ani. Inni kun garuu waan akkasii hin qabu turkii tokkoffaadha jechuudha. Turkii originaliin kan dalagame akkuma isin argitan kana maashaallaadha. Namoonni jaalatanii namoonni isinitti tolee namoonni barbaadani kotaati keessan dubbisaati jedha sinin jedha. Inni kun meetiriin takkaatiin 26 sinin jira. Duraan 25 ture warroonni majlisa kamiyyuu jechaadha. Majlisa qofa osoo hin taane meeshaa fanicharaa ta'e hunduma isaayyuu gatiin dabalee jira akka duraa sanii miti sinin jedha. Garuu isin daftanii yoo ajjettanii amma booda akka isin jala hin daballee fi daftanii dhaqqabachuu yoo qabdan jechuudha. Namoonni hajamtanii dafaa dhaqqabadhaa sinin jedha. As biratti aduu baay'ee hamaa wayii ture. Sabab saniif jecha viidiyooyyuu kararii jijjiire jechuudha. Aduu baay'ee ulfaataa ture sa'aatii naannoo sa'aatii 8 jechuudha. Aduu ulfaataadha. Akkuma isin argitan kana aduu keessa akkas dhaabadhee wanni jechuun waan hin mijoofne fi viidiyoo yoo akkasii keessa seenee waraabuun baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Warroonni meeshaa kana barbaadanii meeshaa kana jaalatanii keessan dubbisuu hin dandeettanii warroonni meeshaa na biraa qabdanillee waluma duraa duubaanis ni baasa. Namoonni majlisa kana BIP yoo haa ta'u akkasuma boondidii yoo haa ta'u fireemii yoo haa ta'u aynuneemii yoo haa ta'u achii barbaadan dafaa jedha. Akkuma isin argitan kana geexiin daarii isaa irra kinnooti jechuudha. Isa lamaan kana hababaa ta'u waan babbareedu waan wayii irra kaasuu ni dandeettan isiniin jedha. Akkasuma akka ajiji keessanitti isin dalagama. Qur'aanallee kan qur'aanallee irra qara'anillee barbaadan yoo ajajattan hojiin isin hin baa jechuudha. Inni sunillee gatiin isaa qaaliidha. Haa ta'u malee meeshaa qaaliidha. Meeshaa qaalii yoo barbaadan akkanatti bitachuu hin dandeettanii. Carqiin isaa kun turkiidha isiniin jedha. Turkii originaalidha. Isinuyyuu argaa jirtanii akkam akka yabbatuu fi feedii carqii feedii dafee godhu sanii miti jechuudha. Carqii baay'ee originaalii fi carqii qualityidha jechuudha. Kana yoo isin jedhu carqiin boondidiitii fi carqiin kun tokko miti walumaa galattuyyuu carqiin boondidiitii fi carqiin kun tokko miti garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Isinillee argaa jirtanii jechuudha. Carqiin chaayinaalleen hin jira. Carqii baay'ee bareedaati. Akkasuma ammoo beektiraasiin isaallee kinooti. Makaddaan isaa jechuudha akka kaan irraa ol hin buqqaaneef akkas ittiin dalagama jechuudha. Majlisni keenyarraa majlisni BIP'n akkana fakkaata. Teebiliin isaallee teebilii haalaan bareeduu fi maashaallah ta'e kinooti jidduu isaatitti kagalee akkana fakkaata jechuudha. Tabunaa xixiqqoollee 4 qaba. Tokkicha guddaa hin qaba jechuudha of biraadha. BIP'n keenya akkana fakkaata bakkeen nu geessinu asuma Shashamannee 04dha. Itti aansee majlisa obboleettiin teenna haadha abbaa ofiitiif qopheessite jechuudha. Majlisni kun hajjii deema. Maashaallah obboleettiiti yaa rabbi sirraa jaalatu sin jedha. Majlisa hedduu bareedduu taate xiqqishuu bareedduu baay'ee quality taate jechuudha. Majlisni kun boondidii abbaa digdamaati. Akkuma isin argaa jirtan kana meetira 6 haa xiqqaattu malee wanta bareedduu fi waan qualityidha. Karariin isaallee akkuma isin argaa jirtan kana kararii dafee qoshoshu yookaan xurii irraa beeksisuu osoo hin taane kararii xurii dho'ifatudha. Akkasuma immoo karariin isaallee kararii baay'ee bareedudha. Carqiin isaallee carqii shaggaadha jechuudha. Majlisa bareedduu tana jechuudha. Haala isin argitan kanaan maatii ofiitii fi kennaa qopheessiteerti. Teebiliin isaa
isaallee akkana fakkaata jechuudha kinooti teebilii haalaan bareeddu taate kana teebiliin biriidhaan irra bitamti jedhee isin himee jira akkasuma maggaarajaa maachi isaallee biraa qabdi jechuudha maggaarajaan obboleettii teennaallee kinooti maggaarajaan kun qumatiin isaa meetira 3 bal'inni isaa immoo meetira 2 hoo ta'u immoo meetira 4 tuyyuu shana meetira 2tti deebi'a jechuudha akka babbareedu jechuudha magatiin maggaarajaa kana qumatiin meetira 3 bal'inni meetira 2 sibiila isaa wajjin jechuudha birri 8,000 fi 400 akkasumas 500 akkasitti jechuudha kan ittiin dalagame majlisni kun meetiriin tokkochi isaa isiin 12,000 fi 500 dalagatte garuu amma baay'ee dabalee jira jechuudha viidiyoo kana waraabee guyyaa gaafa arfaffaamoo meeqaffaa gadi isin ibsaa jira akkasuma makaddaan isaa boondiidiin isaa kinoo akkuma isin argitan kana boondiidii hedduu kwaalitii ta'ee fi akkuma isin argitan kana boondiidii orijinaaliidha isin jedhee makaddaan isaa akkasuma ammallee boondii diimamataa isaayyuu kamarra ta'a maqammacaa isaayyuu ilaaltanii kinooti boondii hedduu bareedaa ta'ee fi boondii orijinaalii isiniin jedha beektiraasiin isaallee kinooti maashaallah baay'ee gurguddoo kataate meetiriin isaa meetira 6 isiniin jedheera meetira tokko illee keessaara meetira 2 illee keessa jira teebiliin isaallee kinooti teebilii haalaan bareeddu arat maazanii taate akkasuma maggaarajaa maachi isaa wajjin haala kanaan qopheessinee fi jira jechuudha maggaarajaan kuni qumatiin isaa meetira 3 isiniin jedheera bal'inni isaa meetira 2 haa jedhamu malee meetira 4 jechuudha meetira 4 meetira 2 jedhama jechuudha wali as deebi'ame meetira tokkochi meetira 2 jechuudha akkuma isin argitan kana maggaarajaa meetira 4 wajjin haala kana bireechifneerra meeshaa maggaarajaa kinooti as keessa jira jechuudha warroonni meeshaa kana jaalatan keessana dubbisuun irraanfatina lakkoofsa bilbilaa keenya gubbaarra jira kan nu jiru Shaashamanneedha garuu naannoo hundaayyuu isiniif geessina viidiyoo kana subscribe like share gochuudhaan hanga xumuraatti naaf ilaalaa isiniin jedha